Okay, yoo harka fuunee akkam jirtu barattoota kiyyaa turtii keessan akkam ture haala dansaa keessa yookaan haala gaarii keessa akka turtan abdiin qaba. Barnoonni keenya wal duraa duubaan kennamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Isinis waan kennaa YouTube irratti na hordofaa jirtanuuf illee galatoomaa. Like, comment, subscribe, share gochuu hin irraanfatina. Ammas immoo kallattii garaagaraatiin karaa social mediaatiin illee hiriyoota keessan affeertanii isaan akkasirraa fayyadamaa ta'an gochuu hin irraanfatina jecha nageenyi kiyyaa bakkuma jirtanutti kan baha jirtan achumatti kan dhiha jirtanus achumatti kan kaaba jirtanus kan kibba jirtanus nageenyi kiyya bakkuma jirtan maratti isin haa ga'u jecha barnoota keenya kutaa duraa keessatti wal duraa duubaan barachaa dhufne kutaa sadaffaa dhaqqabnee har'a kutaa afuraffaa keenya irra jirra jechuudha. Kutaa sadaffaa irratti waa'ee manneen barnootaa yaada xiinsammuu eenyuufaa isaan meeqatu jiru ka jedhu irratti haasawaa turre. Har'a immoo mata duree haaraa isuma kana irratti branches of psychology yookaan dameelee barnoota saayinsii xiinsammuu kunneen isaan meeqatu jiru, baay'een isaanii hoo maaltu faa jedhamu kan jedhu irratti isinii qabadhee dhufee jira. Saayinsiin xiinsammuu kun akkuma saayinsii bira dameelee baay'ee of jalaa qaba. Dameelee isaa san keessaa muraasni isinii kaasuuf yaala. Isinis kitaabilee garaagaraa yeroo dubbistan argachuu dandeessanii waan ta'eef anilleen asii hamma tokko isiniif kaasuu yaala. Fakkeenyaaf dameeleen saayinsii xiinsammuu kun baay'eetu jiru yookaan branches, there are many branches of psychology are there. For instance, the first one is health psychology, the second one is clinical psychology and counseling psychology, forensic psychology and personality psychology, social psychology, industrial psychology and developmental psychology are some branches of psychology that listed or put it on course that prepared for us general psychology course for freshman. Kanaafu isin akka freshmanitti kitaabilee yookaan koorsota outline ta'anii qophaawan keessatti kanneen qophaawanii kan dhiyaatanii fakkeenyaaf dameeleen saayinsii xiinsammuu keessa inni jalqaba health psychology isa jennuun jechuudha. Saayinsii damee saayinsii xiinsammuu ta'ee saayinsii waa'ee fayyaa xiinsammuu namaa qoratu yookaan health psychology jennaani jechuudha. Health psychology kun waa'ee maalii qo'ata yoo jenne waa'ee fayyaan dhala namaa osoo kallattii garaagaraatiin otoo mana yaalaa deemanii qorichoota garaagaraa hin fudhatiin namoota akkamitti treat goonee dhibee yookaan gara dhibee biraatti akka isaan hin seenne akkamitti of eeggannoo isaanii irratti hojjechuun danda'ama. Otoo isaan hin dhibamin hin dura akkamitti treat gochuun danda'ama. Namoonni akkamitti akka isaan of eeggachuu danda'an yoo qabaman immoo akkamitti interventioniin isaanii hojjetama yookaan akkamitti immoo preventioniin isaanii akkamitti irratti hojjetamuu danda'a kan jedhu walumaa galatti waa'ee fayyaa xiinsammuu dhala namaa waliin wal qabatu kan qo'atudha jechuudha. Inni itti aanu immoo clinical psychology jedhama. Inni kun immoo damee saayinsii xiinsammuu ta'ee waa'ee qorichaalee garaagaraa akkamitti immoo diagnosis gochuun illee akka danda'amu yookaan haala kamiin diagnosis gochuun akka danda'amu waa'ee diagnosis fi qorichoota garaagaraa keessattis gahee guddaa kan taphatu damee xiinsammuu ta'ee waa'ee qorichaalee garaagaraa akkamitti immoo qorannoo fi waa'ee diagnosis jechuun dhibee namni sun keessa jiru beekuudhaaf akkamitti diagnosis psychological diagnosis akkamitti godhamuuf akka danda'u nama tokkoof
kan qo'atu kan ibsu clinical psychology jennaani inni ta'an ammoo counseling psychology jedhama. Counseling kun yeroo baay'ee namoonni gorsaan wal qabsiisu. Yaanni counseling kuni counseling is not advice. Advice jechuun gorsaa miti. Counseling gorsaa miti. Counseling jechuun namoonni rakkina tokko keessa yoo jiraatan namoonni dhiphina wayii dhibees ta'uu danda'a waan garagaraa kallattii garagaraa keessa jiraachuu danda'u dhiphina hamaa keessa jiraachuu danda'u namoonni sun haala hamaa isaan dhiphisa san keessa ba'uudhaaf akkamitti ba'uu akka isaan danda'an karaatti mul'isu yookaan kallattii itti agarsiisu jechuudha. Malee gorsa kennu miti. Gorsa jechuun ebel waan kana dhiise akkas godhu akkan ta'e waan kana ta'e san keessa kanarraa deebi jechuu akka sanii miti jechuudha counseling. Counseling jechuun namni tokko rakkoonni keessa jiru eega listi goone tokko lama jennee gad qabanne duuba maal goona namoonni rakkoo akkana qaban rakkoo kana keessaa bahuudhaa fi maloota akkana yoo fayyadamanii keessa bahuu danda'u. Maloota kana maloota akkaataa inni haala ittiin keessa jiru san keessa bahuu danda'u yookaan akkaataa inni haala dhibee keessa jiraatu akkamitti dhibee san keessa bahuu akka danda'u wanti sammuu isaa dhiphisuun rakkooleen fakkeenyaaf psychology faan wal qabatan kanneen akka depression dhiphina ta'uu danda'a, dibirtii ta'uu depression ta'uu danda'a, stress yoon ichilaal waan garagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoolee akkana kana keessa namni yoo jiraate dhibeelee akkasii kana keessa yoo jiraate akkamitti achi keessaa bahuu danda'ama kan jedhu san daandii agarsiisnaa jechuudha. Counseling means that showing the way, providing how people can rehabilitate or how they can release from feeling of depression, feeling of stress. Kan jedhu san akkamitti isaan dhiphina keessaa bahuu danda'u, akkamitti isaan achi keessa dhiphina sanirra dandamachuu danda'u yookaan mukaa'uu keessaa akkamitti bahuu akka isaan danda'an daandii kan itti himnu saayinsii counseling kana sirriitti yoo beekne jechuudha. Inni itti aanu immoo forensic psychology dha. Forensic psychology jechuun it is a branch of psychology which study or focus on investigating crime. Kana jechuun inni kunini warroota seeraatiin wal qabata jechuudha. Waa'ee seeraatiin kan wal qabatu namni tokko yakka yookaan yakkoonni garagaraa gaafa hojjetamanu namni tokko yakka hojjetee gaafa gara mana murtiitti dhiyaatu akkamitti nama san yakka san hojjechuu isaa yookaan hojjechuu dhabuu isaa akkamitti adda baasuu dandeenya yookaan ammoo namoonni ragaa kennuudhaan dhufanii dhuguma waan argan ragaa bahuu dhufammoo soba ragaa bahuu dhufan kan jedhu san adda baafachuudhaaf barnoota saayinsii nuti itti fayyadamnu saayinsii forensic psychology jennu kana jechuudha. Gara biraatiin immoo ammas warroonni seeraa yookaan daanyoti qofti kophaa isaanii fakkeenyaaf namni tokko yakka yeroo hojjetu namni isaan arge daa'imman yoo ta'ani daa'imman sanirraa ragaa sassaabuu kan danda'u nama saayinsii xiinsammuu kanaan barate jechuudha. More maybe akka common course warri seera baratanis yoo fudhatan iyyuu more daa'imman irraa ragaa sassaabuu kan danda'u ogeessa xiinsammuuti. Maaliif jennaan ogeessa forensic psychology kun immoo waa'ee haala kamiin daa'imman sanirraa gaafatamuu danda'u, haala kamiin ragaan sassaabamuu danda'u. Fakkeenyaaf forensic psychology kana keessatti daa'imman irraa ragaa fuuna yoo ta'e maloonni nuti fayyadamnu yoo maloota akkamii fa'a. Fakkeenyaaf line up and show up kan jedhu. Line up and show up inni jennu kuni show up jechuun footoo nama
yakka hojjetame saniif shakkame qabannee dhufneet footoo nama sanii agarsiisnee kaanee waa'ee nama kanaa beektaa jennee gaafachuudha. Eeyyoon jedhe maal fa'aa beektaa inni akkasumaan gaaffii san gaafannee irraa sassaabachuu yoo ta'u, line up jechuun namoota shakkaman jedhamanii yaadaman san namoota biraatiin walitti dabalanii gara nama 5 akkas dhaabachisanii namoota yakka kana hojjetan keessaa warra kana keessaa namni sun nama kamii qubaan natti mul'isu kan qubaan agarsiisi jenneeni akkasitti line up mala jedhamullee fayyadamne haala kanaan daa'imman irraa ragaa sassaabachuun ni danda'ama. Garuu dursa daa'imman kanarraa ragaa sassaabachuun dura maal gochuu qabna? Daa'imman kana yoo xiqqaate daqiiqaa 30 fi kilaasii wayitti galchine achitti itti cufnee daqiiqaa 30 achi keessa televiziyoonii wayii yoo jiraate televiziyoonii daa'immaniif toluu danda'u isa sanbannee fi laallee akka isaan sammuu isaanii firiyoof godhan taasisuu nurra jira jechuudha. Gama biraatiin immoo gaaffiin daa'imman gaafatamuu qaban gaaffii akkamiiti isa jedhu sani close-ended question atoo hin ta'in open-ended question gaaffii jedhamtu gaafatamuu qabu jechuudha. Close-ended question jechuun gaaffii akkamiiti? Waa'ee akkasanii san nama hojjeta ebaluu saniyyuu yookaan waawoo deebii jedhamtu qofa waan ta'eef gaaffii akkana daa'imman hin gaafatamu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waa'ee san gaafachuu barbaanne ebaluu san hin beektaa? Yoo isaan jedhe waa'ee isaa hoonatti himuu dandeetta. Open-ended question gaaffiin jedhu gaaffii akkanaati jechuudha. Inni taan immoo personality psychology. Personality psychology jechuun damee xiinsammuu ta'e, damee saayinsii xiinsammuu ta'ee kan waa'ee eenyummaa dhala namaa qoratu jechuudha. Eenyummaan dhala namaa, eenyummaan bakka meeqa qoodamuu danda'a? Fakkeenyaaf eenyummaan namaa kan ibsuu danda'u maal fa'aadha kan jedhu san jechuudha. Fakkeenyaaf eenyummaan namaa idiin jira, igoon jira, super igoon jira jechuudha. Idii jechuun namoota miiraan fiigan, eenyummaa miiraan fiiguu kan qaban fakkeenyaaf waan yaaduma xiqqoo namoota aaraan namoota immoo waan barbaadan argachuudhaaf humnaan yookaan fiiganii namni tokko yoo akka carraa dheebuun bishaan dhuguuf yoo dheebotee namni biraa immoo bishaan qabatee isa bira jiru yoo jiraate dheebodhee raamee bishaan kee kana akka dhuguuf naaf kenni jedhanii hin gaafatan. Maal godhu? Fiiganii bishaan sana harkaa butanii dhugaanii tafiitiin dheebuu bahuu qofa malee fedhii fi guutachuu malee waa'ee namni maal naan jedha yookaan maal inni akkamii wanti jedhu uumaa tokko dhimma isaaniin ta'u jechuudha. Kanaaf warroonni akkanaa kun yeroo baay'ee warroota miira fi malee nama dhageeffachuuf qophii hin ta'in ED personality isa jedhu Sigmund Freud jedhanii warra kanaani. Inni kun immoo ego kan jennu san jechuudha. Ego warra jennu kuni waan tokko argachuudhaaf ragaa deeggaraniiti. Waan jibbanis ragaan, waan jaalatanis ragaan deeggaruudhaan fudhatu jechuudha. Kanaaf warroonni akkasii kun yeroo baay'ee filatamoodha. Isaan inni immoo kan biraa super ego personality types of personality kan jennu super egoon kunneen warroota namoonni maal naan jedhu yoo an kana godhe biyyi maal naan jedha, maatiin maal naan jedha, ollaan maal jedha. Warroota moral issue yookaan moral based warra ta'an jechuudha. Warroota moral waan jedhaman san wanti tokko sirrii moo sirrii miti kan jedhu irratti warroota xiyyeeffatanu namoonni akkana kun yeroo baay'ee waan haaraa kalaquu irratti baay'ee isaan rakkisa. Maaliif jennaaniin hawaasni kun narraa fudhatamoo hin fudhatu waan jedhu san baay'ee waa'ee waan sanii waan dhiphatanii fi yeroo baay'ee waan haaraa waan gaarii isaan bira jiru tokkos baasanii hawaasa biraan ga'uudhaaf baay'ee rakkatanii. Inni kunis haga yoo dabre jedha haga yoo hamma ol nama tokko irratti hin baay'atu yoo ta'e gaarii akka hin ta'e. Inni taan immoo social psychology kan jennu social psychology kun damee saayinsii xiinsammuu ta'ee kan waa'ee xiinsammuu hawaasaa qoratu, waa'ee aadaa, waa'ee duudhaa
yaada sammuu dhala namaa faana wal qabsiisuudhaan kan qoratu. Inni kan biraa industrial or organizational psychology. Inni kun immoo damee saayinsii xiinsammuu ta'ee kan waa'ee dhaabbata tokko waa'ee warshaalee keessa hojjechuudhaaf akkamitti namoonni warshaa keessa akkamitti hojjechuu danda'u, namootaan walii galuun akkamii, namoota liid gochuun akkamii, haala namoota achi keessa jiran manaaj gochuun, hojii hojjetanuuf pilaan gochuun, yeroo jalqabaatiif namoonni haaraan tokko walitti dhufanii waliin hojjechuudhaaf isteepoon achi keessa jiran maali, namoonni namoota faana waliin hojjechuudhaaf maal guutuu qaba, maal akkas nama tokkotti maal isarraa eegama, waan jedhu san sirriitti yeroo isaa haala akkamiin fayyadamuu qaba, hariiroon inni nama faana vertical relationship, horizontal relationship wanti jedhamu sun akkamitti namoota isaan cinaa jiranuuf sadarkaa isaarra kan jiran warroota immoo isaa waliin jiran faana akkamitti hariiroo gochuu qaba, hojii hariiroo fayyaa qabeessa namoota faana gochuudhaan akkamitti hojii isaa keessatti milkaa'ina gaariin hojii isaa gaggeeffachuu danda'a kan jedhu san irratti kan xiyyeeffatu gabaabumaan kitaabota keessa gaafa seentanii kitaabicha keessa seentanii gaafa riifer gootan waa'ee isa kana hubachuu dandeessu. Inni kan biraa immoo developmental psychology kan jennu jechuudha. Developmental psychology kun dameelee sadiin of keessa qaba. Yaadni isaa immoo damee saayinsii xiinsammuu ta'ee kan inni qo'atu namoonni akkuma umuriin isaanii guddachaa deemu, akkuma qaamni isaanii guddachaa deemuun yaadni isaanis sadarkuma saniin guddachaa kan deemu yoo ta'u, innis immoo kutaalee kamii gara kutaa kamiitti tarkaanfachaa deema, umurii kam keessatti amalli akkamii calaqqisiifama, umurii kam keessatti immoo jireenya gara fuulduraa namaa keessatti amaloonni biwuldi ta'anii heger jireenya namaa irratti dhiibbaa fiduu danda'an umurii kam keessatti ijaarramuu jalqabu yookaan biwuldi yookaan adapt baramuu jalqabu kan jedhu gadi fageenyaan kan qo'atudha jechuudha. Isaan keessaa immoo bakka saditti qoodee jira. Inni jalqabaa early childhood kan jedhamu umurii daa'imummaa keessaa, inni kan biraa immoo early adult stage kan jedhamu jiru. Inni kun immoo adolescent kan jedhamu jiru. Adolescentiin kun immoo umurii daa'imummaatti aanee kan dhufu waggaa 12 hamma waggaa 18 kan jiru. Adult inni itti aanu immoo early adult age jira. Early adult age kun immoo waa'ee yoona waggaa 20 kaasee hamma 40 kan jiru. Kun immoo achi ol ka jiru late adulthood yookaan umurii dullummaa yookaan manguddummaa garas keessa kan jiru. Waa'ee adeemsa guddina dabalaa dhufuu dhala namaa kan qoratudha. Walumaa galatti dameeleen psychology muraasni beekuu sin qabdan isaanuma kana kanneen biroos baay'eetu jiru. Kan immoo hubachuudhaaf kitaabilee psychology baay'ee isaanii riifer gochuu ni dandeessu. Gabaabumatti hamma kana yoo jenne nugaa waan nafaana turtaniif fi na hordofaa turtanii fi sirriitti waan asirra hubattan kana qabattanii moor hubannoo keessanis itti bal'ifachuu waan dandeettanuuf galatoomaa turtii gaarii isiniin jedha. Kutaa itti aanu kutaa 5ffaa kennatti mata duree biraatiin walitti dhufnaa. Kutaan kun immoo kutaa 4ffaa jedhama. Galatoomaa horaa bulaa deebana.